harree yaabbatee dhaqee harree yaabbatee dhaqe sana harritti deebiseera kan jedhu ragaa barbaadaman. Akkoo kanaaf taargettiin harree deebisuu osoo hin taane salphina argisiisuudha iddoo sanatti gad of deebisuu argisiisuu isaati. Mootiin Israa'el eeggatu qoy dhaggeeffadhu kan nan xumura yaada kee xumureesi yaada kee si xumura. Mishiniin achitti gooftaan Iyesuus Kiristoos raawwatee Israa'el maal eega? Masii eega. Masii maal godhu? Masii dhufee Israa'eliin furu. Masii immoo Israa'el irra darbee biyya lafaa furu. Sababii kanaaf Profeesiin Zakkaariyaas raajee dirqama yoo argan ni amanu kan jedhuutiin Kiristoos kun Israa'eliin furuudhaaf yookaan Xihooniin furuudhaaf gad of deebisee harree yaabbatee dhaqee jennaga. Miti? Eeyyee. Ammatu waldaan makana Yesuus yookaan mulu wangeel sagantaa kana ajaandaa kana siilaattee lallabii waa'ee harree kana waa'ee Yesuus jedhanii maatti lallabdame. Lallabii yoonaan jedhan. Maatti lallabda. Iddoo kanatti harree kana kan inni fayyadameef kan biraa osoo hin taane fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa argisiisuudhaaf kan raajonni kaleessa raajaa turan barsiisaa turan har'a mirkaneessuudhaaf inni isin eeggattan ana jechuudhaaf Kiristoos mishinii kana fayyadame malee harree kana deebisuu baate. Is not the target. Kenneen jira. No, deebiin kee akka sirri miti. Amma sagantaa lallabaasii kenneen jira. Nutti lallabda yookaan nu barsiista. Harree kana nu hiiki, Yesuusinis nu hiiki, bartoota nu hiiki, uffata afame sanas nu hiiki, baala ciramee afame sanas nu hiikiitii nu barsiisime. Harreen sun eenyuun bakka buuti? Ay, bakka bu'ummaa osoo hin taane bakka bu'ummaan isheen fudhatte gad of deebisummaa agarsiisa. Namni gad of deebisu maalidha? Deebisee harreedha tun taane Yesuustu gad of deebisee harree irra taa'e. Harreen suni eenyuun bakka buuti? Harreema bakka buuti. Harreema bakka buuti. Ishi. Hanga jedhu addoo dhiifama. Harreen fuudhamte moo hin fuudhamne dirriba? Kana miti waa'een taargetti harreen fuudhamte. Harreen fuudhamte moo hin fuudhamne gabaabsi na deebisi. Fuudhamte. Harreen fuudhamte. Hin deebiftan jedhaa jedhe moo hin jenne gooftaan kee Yesuus. Jedheera. Harree deebise moo hin deebifne gooftaan kan kee deebisiise moo hin deebifne barattoota isaa. Kanatu taargettii mitiidha amma. Barreessuun waan hin barbaachisneef kana miti taargettiin. Okay. Walumaa galatti harreen fuute deeffamuun bakki itti barraa'ee jira moo hin jiru? Okay. Deebi'uu ishee moo? Deebi'uun ishii bakki itti barraa'ee macaafa qulqulluu keessa jira moo hin jiru? Ani hin agarre yoo deebitees deebi'uu dhabaattees kun taargettii mitiidha. Ooyi abbaan harreen jiru laata si? Wallaahi. Harreen sun qabeenya namaadhaami dirroo. Beeknee maddu. Namicha isaa abbaa qabeenyaa sanan fayyaddu harreen kun hin ergisee fi malee koonyeef miti. Ni deebisna jedhee moo hin jenne ree addoo? Eessatti deebiseedhaam gaaffii keenyatu immoo deebisnee immoo gaafa haasofnu. Ishi addoo waan tokko si gaafadha. Ani mi'a wayii sirraa ergifadhee haa jedhu. Mi'a wayii sirraa ergifadhee yeroon si deebisu nama biraatti qaama biraaf deebiseeraafi jedhee barreessuun narra jira xalayaa. Namatti fakkeenyaaf qabeenya kana namarraa fuute yoo taate nama natti ergitee fuusiste yoo taate namni kun dhufee narra yoo ta'e ati immoo nama sanatti ilaannee akkana kallattiidhaan natti laatte yoo taate namicha dhufee qabeenya sana narraa fuudheenii dirribaanii qabeenya sana naa deebiseeraa isatti na harkaa fuute sana jedheen itti himuun dirqama kooti. Iddoo kanatti abbaan harreen koo naa deebiteeti kan jedhu macaafni qulqulluu keessatti hin caqafamne. Yesuusis harreen ergifadhe sana deebiseera jedhee hin dubbanne. Bartoonni harree ergifanne sana deebisneerra jedhaniis hin dubbanne. Harreen sun eessadatti. Isayyuu halkan walakkaatti taanaan beetaa feegee keessaati gara biitaaniyaatti ce'an halkan sana. Harreen sun eessa bulti halkan gaafasi?
Ishi egaa amma kuni jechuudha beeyaddu. Namni kuni jaallatee kenneeraafi miti jaallatee ergiseeraafi. Yesuusin nan Eega sodaate. ergisee eega Yesuus takka jedheen nan sodaatanii laatan maqaa Yesuusin dhaga'anii kabajanii kennanii malee akkoo qabeenya kee nama hin beekneef akkamitti laattati. ergiseeraafi haa jennu. Ergiseeraafi garuu yeroo deebi'uufis namni kuni galatoomii jedhee ergaatti ergeera ta'uu danda'a. Garuu wanti kun asirratti hin barreeffamne. Maaliif hin barreeffamne? Waa kana miti miiseejjiin inni barsiisuu barbaadudha. Miiseejjii barsiisuu barbaadu macaafni qulqulluun shakkii malee ni fayyadama. Miiseejjii barsiisuu hin barbaanne immoo inni isa waa isa barbaachisu hin qabu. Balkii Amma ta'a malee maal nu godha? no otoo lallabaa jirta taateeti Waaqi gooftaan Yesuus ilaa lallaba seeraan sitti lallaba gaama. Gooftaan Yesuus harree yaabbatee gaduuf deebisee akkuma sirra taa'e harreen kun hidhamtee turte. Harreen kun maalodha qarxaasaadhaan nyaatamtee turte. Harreen kun kana taatee turte. Yesuus gaafa dhufu garuu harreen kun hin hiikamte. Erga hiikamte Yesuus harree kanarra taa'ee hin kabajame. Harrittiin sababii isaa kabajamte. Ergaan si qaban harkaa fuudhi. Yesuus akkuma harree sana yaabbate siinis si yaabbate. Akkuma harreen sana fakkeenya si godhate atis harree sana bakka buute hin yaadatamta. Hin hiikamta. Ameen jettu. Addoo. Lallaba malaa lallabni kun baasii ho'i. Addoo. Ande. Waan tokko. Lallabni ati dubbatte kun hundisaa kufaadha zeeroodha hin fudhatamu. Mirga Inni keedha. ati jette kun jechuudha. Mirga Laal. keedha. Yesuusin hin fudhata. Macaafni qulqulluun hiika mataasaa akkaataatti wal hiikuu qaba. Kanaafi akka kanatti warri barsiisan aliigorikaalii yeroo hiikanii jechuudha. Wanta hin barbaachisne akka isin yaaddan kanaaf saaxilamoodha jechuudha namni. Akkas miti garuu. Taanaan harreen kun eenyuun fakkeenya buuti bakka buuti Yesuus ofiisaafuu beekamaadha inni eenyuun fakkeenya maalii bu'eeti kan harree kana Yesuus yaabbate eenyutti fakkeessuudhaaf harree yaabbate tajaajiltoota akkanaan hin jedhu. Harree kan inni yaabbate raajii isa Zakkaariyaas raajii sana bakka buusuuf yookaan fiixaan baasuuf waggaa raajonni itti raajaa turan sana fiixaan baasuuf saba Israa'elitti agarsiisuuf masiin keessan kunoo gaduuf deebisee harree yaabbatee dhufeera isa jedhu agarsiisuuf isaan immoo didaa waan jiraniif fudhachaa waan hin jirreef mirkaneessa sanaa agarsiisuudhaaf fayyadame. Masiin isaanii gaduuf deebisee dhaqe. Silaa Israa'el maal gochuu qaba? Akkuma raajii sanarratti dubbate gammachuudhaan simatanii Israa'eliin baay'ee jaallata baay'ee Yesuusi. Itoophiyaa kana baay'ee hin barbaanne ta'a malee Israa'eliin baay'eetti deddeebi'eera. Harree sana deebiteetti kan jedhu ragaa nuu barbaadi. deebiin gaaffii keetii kanuma miishiniin isa miti. Miishiniin isa miti harreen garuu hin deebineedha. Walumaa gala deebiteetti kan jedhamu hin caafamne Hin deebine kan jedhu eessaa dubbiste addoo? Eessaa dubbiste hin deebine kan jedhu? Kan jedhu fidi kaa. Hin deebine kan jedhu eessaa dubbiste hoo? Deebiteetti kan jedhu waan an dhabeef hin deebine jedheen fudhadhe. Deebiteetti kan jedhu hin jiru. Hin deebine kan jedhu hin jiru. Maaliif ati ofii kee abbaa firdii taate? Ayidalleem qabeenyi tokko erga fuudhameetii hamma deebi'eera jedhamee ragaa kan biraa konfirmeeshin waliin goone macaafa qulqulluu keetti yoo ta'e fakkeenyaaf amma bara kakuu moofaa keessaa taabonni hatamee ture sun achumaan iyyuu ortodoksii dhaggeeffatanii addunyaa kanarra taabota tokko duwwaa jiran iyyuu biyya keessa hin jiru. Achumaan qabadhaa. Taabonni hatamee ture suni deebi'eera moo hin deebine? Mata duree biraatti deeftanii? Mata duree biraa mini. Hatamuusaa macaafni ragaa kaa'ee deebi'uusaas macaafumatu ragaa kaa'e. Harreen kun fudhatamteetti barreeffameera. Deebi'uun ishee maaliif hin barreeffamne siin jedheen.
Okay. Taabonnii fi harreen kun immoo asuma kunuu deebiidha siif. Taabonnii fi harreen matuma waliin argan. Taabonni bakka maalitti akka hiikamu wanta hundumaa ani isin barsiisu waa'ee kana beeki. Harree garuu nama gadoof deebisutu nama lola hin jaallannetu nagaa buusuudhaaf harree fayyadame jechuudha. Si galee? Taabonni garuu kanaa wajjin matuma akka waliin agarre ati hin beektu. Iddoo kana si ibsuun nun barbaachisu. Akkuma caafame waa'een harree fiinis immoo maaliif caafamee dhagaatu. Maal jettee?